Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamiitti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota Oromoo 3 ajjeese. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti lagni guutuun lubbuu namaa galaafachuun ibsame. Wiirtuu tursiisaa aanaa Siidaa Awaashitti sababa dhukkubaa daddarboo uumameen namoonni 3 du'uu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibse. Mootummaan yeroo naannoo Tigraay hoogganoota olaanoo federaalaa wajjin mari'achuuf beellamni naaf haa qabamuu jechuun gaafate. Liibiyaatti manni jireenyaa kantiibaa magaalaa Deernaa mormitootaan gubate. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamiitti waraanni mootummaa Bilxiginnaa dargaggoota Oromoo 3 ajjeesuun dhaga'ame. Lafoo fi qilleensarraan humnoota isaa bobbaasee lubbuu ilmaan Oromoo akka baalaatti harcaasaa kan jiru mootummaan Bilxiginnaa gochaa isaa farra Oromoo fi Oromummaa ta'ee kana jabeessee itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamiitti dargaggoo Yoseef Jaatoo Danuu fi wasiilaa isaa Bulaa Danuu amantee akkasumas dargaggoo Addisuu Bulchoo aanaa Gidaamii Araddaa Biqiltuu Abooteetti ajjeesuun reeffa isaanii bineensa nyaachisuu maddeen keenya himaniiru. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti lagni guutuun lubbuu namaa galaafachuun dhaga'ame. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Sattaatti bishaan lagaa Giidoo jedhamuun beekamu guyyoota 3 darbanitti lubbuu namoota 3 galaafachuu jiraattonni himan. Jiraataa ganda Sattaa zoonii Gidoo Adamii kan ta'an obbo Kamiil Awwal bishaanichi akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 5 bara 2016 daa'ima waggaa 8 fudhachuu himan. Sanbata xiqqaa galgala mucaa umurii waggaa 8 nyaate. Wiixata darbe gaafa fulbaana 7 bara 2016 ammoo ijoollee dargaggoota 2 Abdii Huseenii fi Aluddiin Mahammad Saafii kanneen jedhaman nyaatee jedhan. Jiraataan gandichaa kan biraa yaada isaanii kennan obbo Mahammad Saanii Muusaa dargaggoonni 2 gaafa wiixataa bishaaniin nyaataman kunneen daa'ima guyyaa sanbata xiqqaa bishaan nyaate barbaacha bishaanicha seenanii achumaan nyaatamuu himan. Reeffi namoota 3 ammallee akka hin argamne kan himan jiraattonni gandichaa kunneen balaa qaqqabee kanaan uummanni gaaga'ama keessa jiraachuu dubbatu. Jiraattonni ganda Sattaa laga baraan lubbuu namootaa galaafatu kanarratti riqichi akka ijaaramuuf mootummaa gaafataa turanis hanga ammaatti waan qabatamaa akka hin agarre dubbatu. Wiirtuu tursiisaa aanaa Siidaa Awaashitti sababa dhukkuboota daddarbootiin lubbuun namoota 3 darbuu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsa fulbaana 15 baaseen magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan aanaa Siidaa Awaash naannoo yeroo baay'ee Sidaamoo Awaash jedhamuun beekamutti daawwannaa iddoo tursiisaa yeroo namoota daandii irraa qabamanitti taasiseen haalli qabinsa iddoo sanitti jiru gaarii akka hin taane hubachuu ibseera. Gaafa hagaya 24 akkasumas gaafa qaam'ee 2 fi 3 bara 2015 irratti daawwannaa hagaya 30 fulbaana 7 fi 8 giddugala bakka tursiisaa kana keessatti namoota bakka tursiisaa keessa jiranii fi waajjira nageenyaa magaalaa Finfinnee dabalatee qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu quunnamuun hordoffii geggeessuu ibse. Ibsichi akka jedhutti wiirtuu gaaddisaa kana keessatti dhukkubaa daddarbaa mudateen namoonni 190 hospitaala seenanii yaala argataniiru. Isaan keessaa namoonni 3 yoo du'an namoonni 3 ammoo kutaa yaala cimaa keessatti yaala argachaa akka jiran dheerameera. Namoonni wiirtuu kana keessatti argaman nyaata guyyaatti al-3 akka hin argannee fi bakki kunis bakka turtiif kan hin ijaaramne otoo hin taane bakki meeshaalee industirii itti kuufamuuf qophaa'e ta'uu ibse koomishinichi. Itti dabaluun ibsichi bu'uuraalee misoomaa guutuu waan hin qabneef kaayyoo yaadameef kan hin mijannedha jedhe. Wiirtuun kun meeshaalee qulqulluu ta'e bishaanii fi meeshaaleen qulqullinaa dhuunfaaf oolu dhabuu hanqina meeshaalee bu'uuraa jireenyaa ta'an qabaachuun rakkoolee koomishinichi daawwannaa isaa keessatti hubate ta'uu kaaseera. Namoonni bakka tursiisaa kana keessa jiran namoota daandiirra jiraatan keessattuu maanguddoota, daa'imman, dubartootaa fi qaama miidhamtoonni keessatti argamu kan jedhe koomishinichi namoota kanneeniif xiyyeeffannoo barbaachisu laatamuufii qabaa jedhe. Mootummaan yeroo naannoo Tigraay hooggantoota mootummaa federaalaa wajjin mari'achuuf beellamni naaf haa qabamuu jechuun gaafate. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay hoogganoota olaanoo mootummaa federaalaa wajjin mari'achuu waan barbaaduuf
haala naaf aanjessi jechuun ministeera haqaatiin gaafateera. Xalayaan itti aanaa bulchaa naannichaa Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'eetiin barreeffame waajjira Dr. Geediyoon Ximixoositti ergame bulchiisichi federaala wajjin wal argee dhimma imaammata haqaa yeroo ce'umsaa jedhamee qophaa'ee jiru irratti dubbachuu akka barbaadan ibsa. Imaammanni haqaa yeroo ce'umsaa jedhamee amma bakka adda addaatti irratti mari'atamaa jiru irraa adeemsa isaa fi imaammatichuma irratti yaada adda ta'e qabnaa jedha bulchiisi Tigraay. Wixineen imaammata haqaa yeroo ce'umsaa jedhamee qophaa'e sun waliigaltee Piriitooriyaa kan bu'uura hin taasifanne haala naannicha keessa jiru kan hin ilaallee fi qooda fudhannaa naannoo Tigraay murteessaa ta'uusaa kan xiyyeeffannoo keessa hin galchine waan ta'eef wixinicha fudhachuu akka hin dandeenye xalayaan sun ibseera. Yaada kana baatii eebilaa keessa wayita ministeerri haqaa Maqalee deemanii turetti kaasanii haala naannichi keessa jiru irraa kan ka'e itti ariifachuurra suutuma adeemuun akka barbaachisu wajjin dubbatameeraa jedha xalayaan barreeffame kun. Marii imaammata haqaa yeroo ce'umsaa irratti naannoon Tigraay nama akka bakka buufatuuf ministeerichi hagayya 31 bara 2023 xalayaa affeerraa bulchiinsichaaf ergeefii ture. Deebii kanaaf xalayaan itti aanaa bulchaa naannichaa Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'eetiin barreeffame sababa baay'ina hojii fi beellama dursee qabameen kan ka'e marii karoorfame sanarratti akka hin argamne beeksiseera. Bu'uuruma isaarraayyuu yaada addaa waan qabuuf hoogganoota federaalaa wajjin qofaatti wal arganii mari'achuuf jecha ministeerichi beellama akka isaaf qabu bulchiisi yeroo naannichaa ifatti xalayaatiin gaafateeraa kan jedhe riippoorteridha. Liibiyaatti manni jireenyaa kantiibaa magaalaa Deernaa mormitootaan gubate. Liibiyaa magaalaa balaa lolaan tibbana rukutamte Deernaa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman waa'ee balaa lolaa namoota kumaatamaan torban darbe galaafatee irratti deebii barbaannaa jechuun hiriira mormii bahan. Wiixata darbe galgala magaalichatti masjiida seena qabeessa ta'e Sahaabaa jedhamutti walitti qabamuun sagalee mormii dhageessisaa turan. Qondaalonni olaanoo mootummaa baha Liibiyaas aangoo akka gadhiisaniif gaafachaa turan. Miseensonni mana maree magaalaa Deernaa hundi hojiirraa geggeeffamaniiru. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetii akka cufamee jira. Yeroo haleellaan miidiyaa irratti raawwataa jiru gaazexeessitoonni gadhiisanii akka bahan ajajamaniiru. Hidhi lama cabuun balaa lolaa hamaa fidee gara magaalittiitti bishaaniin liqinfamtee namoonni 10,000 ta'an ammayyuu osoo hin argamin jiru. Lakkoofsi namoota du'anii himamaa jiru garaagarummaa qabaatus Yuunaayitid Neeshin namoonni 4,000 ta'an du'uu isaanii mirkaneeffadheera jedhe. Haa ta'u malee gareen isaa Deernaa akka hin galle dhorkamuu UN himeera. Gareen lubbuu baraartotaa, gareen ogeessota fayyaa yaala ariifachiisaa kennanii fi hojjettoonni UN duraanuu magaalaa Deernaa keessa turan ammayyuu itti fufuun hojjechaa jiraachuu isinii mirkaneessinaa jechuun Rooyitersitti himan. Qaama deeggarsa namoomaa UN kan ta'an Oochaa irraa Naajawameeki. Haa ta'u malee gareen biraa Beengaazii irraa Deernaa deeman akka galaniif eeyyama hin arganne jedhan. Manni jireenyaa kantiibaa Deernaa Abdullanaam Algaayit namoota sababa balaa kanaan miidhamuun aarii guddaa qabaniin gubate. Jiraattonni magaalichaa qondaalonni mootummaa rooba guddaan dhufaa jiraachuu isaa dursanii uummata hin akeekkachiifne jechuun mufii isaanii himan. Dabalataan magaalicha gadhiisaa bahaa jedhamu irra manuma keessa turaa akka jedhaman himan. Qondaalonni mootummaa garuu himata kana ni haalu. Erga Koloneel Mohammad Gaadaafii ajjeefamanii as Liibiyaan qoqqooddaa aangoof jecha raafama guddaa keessa jirti. Amma mootummaa lamaan bulaas jirti. Mootummaa UN irraa beekamtii qabu magaalaa Tiriipoolii keessa buufatee bulchaa jira. Kan lammataa ammoo baha biyyattii qabatee kan jiru yoo ta'u, Jeneraal Khaliifaa Haftaariin geggeeffama. Bulchaan baha Liibiyaa kun balaa uumamaati jedhanis jiraattonni kanatti walii hin galan. Mootummaan baha Liibiyaa haala sodaachisaa hidhichi irra jiru durumaanuu osoo beekuu maaltu na dhibdeen calliseeraa jechuun komatu. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.